Hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa ammas irra deebi'een nagaa sin gaafadha akkamnaaf jirtu. Iddoo jirtanitti kutaawwan biyyaa jirtan keessatti nagaa hin dhabinaa nagaa qabaadhaa siniin jedha. Tuutoriyaaliin keenya koorsii General Psychology irratti afaan Oromootiin isiniif kennamu akkuma itti fufetti jira. Tuutoriyaalii keenyaan chapter 6 irra jirra. Chapter 6 jalatti waa'ee personality ilaalaa kan jirru. Personalitiin maal akka ta'e chapter 6 paartii jalqabaa keessatti ilaallee turre akkasuma immoo theories of personality jalqabnee turre jechuudha. Theory of personality kan isaan haasa'an personality nama tokko maaltu murteessa maaltu determine godha kan jedhu perspective yookaan yaada adda addaa dhiyeessu jechuudha. Theoronni kunniin theory sadiidha kan laallu jennee kaane theory tokko laallee xumurre paartii darbe keessatti jechuudha. Paartii kanaan immoo theoryiiwwan hafan lamaan laallee chapter 6 goolabna jechuudha. Hamma dhumaatti akkana faana taatan isiniin affeera. Tuutoriyaalii faana ammaa sana obboleessa keessan Oliyaad Baratichadha. Yuunivarsiitii Finfinnee kolleejjii seeraa irraa. Hamma dhumaatti inni faana ta'a. Theoryin nuti jalqaba lammaffaa irratti ilaallu trait theory of personality dha. Lammaffaa irratti gara jalqaba irratti maal laallee turre paartii darbe keessatti theory of personality keessaa tokko kan ta'e jechuudha. Psychoanalytic theory of personality ilaalle. Wazee PDF fayyadameen isiniif ibsuuf yaala har'a bal'inaan akka laalluuf jecha PDF fayyadameera jechuudha. Har'a PowerPoint miti kan fayyadamu. Theoryin akka theory psychoanalytic theory of personality nama tokko yookaan namummaa nama tokko kan murteessu kan determine godhu maalidha jennee turre maalidha jedhan isaan psychoanalystoonni maalidha jedhu personality namaa determine kan godhu interactionii ego fi super ego gidduutti uumamuudha. Hariiroo isaan gidduutti uumamu san irraa kan ka'edha personality nama tokko kan bocamu jedhu miti isaan. Trait theoristoonni yoo maal jedhu? Trait theoristoonnis yaada mataa isaanii qabu jechuudha. Personality nama tokko maaltu akka determine godhu. Psychologists who take the trait approach jechuunis trait theoristoonni jechuudha. Warri trait theory of personality kana deeggaranii psychologistoonni jechuudha. See personality as a combination of personality akkamitti kan isaan laalan akka ida'ama maalitti kan isaan laalan stable internal characteristics that people display consistently over time and across situation jechuudha. Internal characteristic yookaan amala namaa isa keessaa ta'e namni tokko yeroo dheeraadhaaf yookaan haalota kamuu keessatti qabatee kan turu yookaan kan argisiisu display kan godhu kan mul'isu personality jechuun isarraa kan combine ta'edha. Amaloota akkasiitirraa kan combine ta'e amaloota akkamii amaloota namni tokko yeroo dheeraadhaaf qabatee turu akkasuma haalota baay'ee haalota kamuu keessatti qabatee kan turuu fi kan argisiisu akkasitti amanu jechuudha. Isaanii assumption qabu gaa jechuunis assumption gaafa jennu maal jechuudha? Akkana jennee haa kaanu akka jechuutiin akkas waan akkas jennee haa kaanu assumption sadaan kanarratti kan isaan base ta'an jechuudha. Bu'uuri isaanii assumption waan sadeen kana assumptioniin jalqabaa yeroodhaan wal qabata. Ammas keessatti maal jennee kan overtime jenneetti overtime and over situation kan jettu kana jala muradhaati. Assumptioniin jalqabaa personality traits are relatively stable jechuun personality traitiin ama afaan Oromootti maal jennu trait amala jennu amala gaaf jenne immoo Ingiliffaan hiika biraa qabaata. Kanaaf word by word hiikuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Isin immoo barattoota yuunivarsiitii jecha jechaanii kun afaan Oromoo Ingiliffatti isiniif hiikuu yoo ta'u taane amma tokko konseptii isiniif hubachiisuu fi waan ta'eef rakkoo hin qabu jecha jechaanii kun jecha tokko tokkoon hiikuun barbaachisaa miti jechuudha amma kana. Kanaaf personality trait jennee akkasumatti naa fudhannu. Personality traitiin kuni relativeidha garuu stabilidha dhaabbataadha. Relative gaaf jennu maal jechuudha? Relativelyidha gaaf jennu
yeroo itti jijjiiramullee hin jira jechuudha overtime yeroo ture keessa jijjiiramuu danda'a garuu permanentidha relatively yookaan stabilidha. Fakkeenyaaf immoo kan arginu so a gentle person tends to stay the same way across time. Namni cimaan tokko duruma namni cimaa ture tokko yeroo kamuu across time kan jetti jala sararradhaan across time. Yeroo namni cimaa ture tokko yeroo kamuu maalidha cimaadha. Isin fakkeenya barataa cimaa turtan yoo ta'e elementarytti high schoolittis cimuma turtanii ammas kunoo cimaadha. Cimaa taananuu viidiyoo kana ilaalaa jirtan dhibaa'onni ilaalan baay'isee nan beeka. Kanaaf barataa cimaa kan ture fakkeenyaaf barataa cimaa ta'e itti fufa. Namni cimaan tokko cimaa ta'e itti fufa. Yeroo kamuu ciminni isaa sun hin jijjiiramu. Dhugaamas immoo tokko takkatti yoo ilaaltan. Kanaaf assumptioniin jalqabaa isa kanadha jechuudha. Namni tokko personality trait'in stabilidha dhaabbataadha. Yeroo kamuu kan jedhan. Assumptionii lammaffaan across situation jechuun haala kamuu keessatti personality trait'in maalidha yookaan trait kan jennuun amallitu jechuudha. Amalli namummaa amala namummaa jennaaga haala kam keessattuu stabilidha ammas dhaabbataadha. And they can explain why people act in predictable ways in many different situations jechuun namoonni kan ammoo kan arginu namoonni tokko tokko fakkeenyaaf iddoo hojiitti competitive namoonni ta'an jiru. Hojii isaan irratti jajjaboo kan ta'an namoonni akkasii iddoo kamuu yoo deeman teenis koortii paartiis yoo deeman ciccimoo ta'u achittis. Mee fakkeenyaaf namni tokko maal irratti haa jennu mee barattootuma barumsa danda'an fakkeenyaaf barumsa baayoloojii namni danda'u keemistirii irratti illee hin cimaa miti dhiisaame barattoota barumsa danda'an hojii biraatti solaattanii fi akkasumatti hin cima hojii sanattis. Argitanii waan tokkotti cimaa namni ta'e waan biraattis cimaa ta'a. Situationii kam keessattuu jedha situationii yoo jijjiirameyyuu personality trait'in hin jijjiiramu. Stabilidha dhaabbataadha. Kan ammoo kan arginu nama iddoo hojiitti cimaa ta'e tokko hojii irratti nama cimaa ta'e tokko fakkeenya namni qonnatti cimaa ta'e ituu hojii biraas eegalee fakkeenyaaf hojii mana ijaaruu fa'aa utuu dhaqee achittis cimaa ta'uu danda'a jechuudha namni sun. Gaafa baratee ergatti seenee booda achittis milkaa'uu danda'a jechuudha. Assumptionii sadaffaan people differ in how much of a particular personality trait they possess. Namni personality traitii qaburratti hundaa'ee addadha namni kam personality traitii kanatu adda godha jechuudha. Argitanii personality determine kan godhu maalidha kan amma traitiidha akka trait personality theory of personality jechuudha. Malee interactionii jara sana ego fi super ego miti jechuudha akka analytic theorytti akkasiidha minire sila akka trait theory personality garuu trait kan jedhe kanadha nama personality nama maal kan godhu kan bocu jedhu. No two people are exactly alike on all traits. Namni lama traitii hundarratti wal fakkaataan ta'u jechuun waan traitiin tokko traitiin isaanii kan wal fakkaatu jiraachuu danda'a garuu hundaan wal fakkaatu jechuudha. Hundumaan wal fakkaachuu danda'u. Amma gaa namni addunyaa kanarra jiru estimeetilii amma meeqan ta'a gara biliyoona 9 kanatti ni jedheen yaada bara 2015 dha yeroo viidiyoo kana hojjechaa jiru gara biliyoona 9 ni qa. Amma gaa akka trait theory of personalitytti yookaan immoo akka trait theoristootaatti namoonni biliyoona 9 kun hundi isaanii unikiidha jechuudha adda addadha. Tokkoon fakkaatu. Tokko nama ati amma nama kamuu hin fakkaatu adda nama addaadhaati. The result is an endless variety of unique personality. Dhumarra maaltu argama gaa unique personality kan ta'e yookaan immoo personality namummaa addaa kan ta'e nama kamirra nama adda ta'etu argama jechuudha. Sababii trait irraa. Amma as jalatti big 5 theory ilaalla. Big 5 theory or 5
factor model kan jennuun jechuunis personality namoonni adda adda jechuudha jira kanarratti big 5 kan jennu waa shanidha jalatti kan laalu. Peg word kan jennu laallee turre mini peg wordiidhaan qabachuu hin dandeenye jara kan peg word method jechuu yookaan immoo chunks jechuun waa shanidha jalatti kan laalu. Ooni opinasii bakka buuti. Siin ammoo jecha biraa ishee kana akkamittiin pronounce gootu conscientiousness bakka buuti. Iin ammoo extraversionii bakka buuti. En agreeableness bakka buuti. Inni ammoo neuroticism bakka buuti jechuudha. Kanaaf shanan isaanii kana laalleetu garamitti darbinaa humanistic theory of personality itti ceenaa jechuudha. Well, ocean jennee gabaabatti qabanna jechuudha shanan kana maqaan isaanii big 5 theory jennaan yookaan immoo 5 factor model jennaan. Isaan kun egaa 5 trait dimensionidha jechuudha. Dimensionii maaliiti? Traititi jechuudha isaan kun. Dimensionii traititi. Openness-idha dimensioniin inni jalqaba big 5 theory keessatti jechuudha. Openness jechuun maal jedhu can be described as person's willingness to try new things jechuudha. Namni tokko waan haaraa shaakaluuf fedhii qabaachuu, waan haaraa baruuf fedhii qabaachuu kun openness jedhama. Asirratti wanti isin qabaachuu qabdu waa lama jechuunis warri gadhaana galmeessanii fi warri olaana galmeessan jiru. Kunoo akkatti asirratti haa kaafnu xiyya kanaa fayyadamnu. Just akkuma waluma hubachiisuuf jechuudha. Xiyya kanarratti. Openness irratti warri olaana galmeessan eenyudha? Qabxii olaana warri galmeessan eenyudha? Namoota waa baruudhaaf dhama'an, namoota waa baruudhaaf willingness qaban yookaan fedhii qaban. Isaan sun high galmeessu jechuudha. High galmeessu. High. Isatu diyaagiraamii fayyadamnee gaarii ture balleessine nutti ta'a. Namoonni fedhii waa baruu qabaatan, dheebuu waa baruu qabaatan openness irratti high galmeessu. High galmeessu. People who try to maintain status quo and who don't like to change things would score less on openness. Isaan immoo lessii galmeessu yookaan score godhu jechuudha yookaan qabxii gadhaana galmeessu. Warri akkamii? Warri status quo eegsisuu barbaadan. Status quo jechuun maal jechuudha? Laatin legal wordii dhabni status quo jechuun haala baramaa jechuudha, normal condition. Haala baramaa yookaan immoo nabaaraawii huneeta akka jennu afaan Amaariffaati. Haala naannoo sanatti barame jijjiirama kan hin feene jechuudha. Haala baramaa sana malee haala duraan barame sana malee jijjiirama kan hin feene yookaan immoo baruu kan hin feene waan haaraa. Isaan sun lesii galmeessu jechuudha. Isaan lesii galmeessu. Gamanaan lesiitu jira. Lesii galmeessu jarri. Conscientiousness irratti ammoo namoonni ammas asirrattis lesii fi high warra galmeessantu jira. Inni kuni conscientiousness jechuun refers to person's organization and motivation with people who score high in the dimension being those who are careful. Namoonni ta'anii jiran namoonni baay'ee of eeggatan. Fakkeenyaaf doormii sagalitti deebi'anii cheek kan godhan. Wayii qorumsa irratti akkatti isinii dhufa keessiidhaa isinii dhufa la'a. Doormi cufanii ba'aniiru garuu itti deebi'aniitu cheek godhu gana. Baay'ee careful namoota ta'an. Namoonni akkasii asirratti maal galmeessu? High galmeessu. Yeroodhaan namoonni argaman, yeroo namoonni kabajan, beellama kan kabajan, careful with belongings as well. Waan kan isaanii ta'e irrattis akkuma kana baay'ee carefulidha jechuudha. Waan namaatti hin bu'ani waan ofii immoo hin dhiisan. Baay'ee of eeggatoo kan ta'an jechuudha.
isaan high galmeessu jechuudha asirratti high score galmeessu. Namoonni tokko immoo someone scoring low jechuun gadhaanaa warri galmeessa warra akkamiidha. For example, may it always be late to important social events. Jechuun barfatu namoota ijoollee barfatoo ta'an beektu. Akkasuma borrow belongings and fail to return them or return in poor condition. Yeroo namarraa waa ergifatan qarshii isinirraa ergifatanii yaada qarshii dafanii kan isin hin deebisne jechuudha. Yookaan immoo kan seerumaa isin hin deebisne ta'uu danda'u poor conditioniidhaan kan isin deebisan dafanii kan isin hin deebisne yookaan immoo fakkeenyaaf kuma isinirraa liqeeffatanii 900 kan isin deebisan meeshaa keessa isinirraa ergifatanii moofessanii yookaan cabsanii kan isin deebisan isaan sun lesii galmeessu jechuudha. Conscientiousness irratti pronunciation ishee xiqqoon ilfaatti dubbisaasi sirreessati. Achirratti lesii galmeessu jechuudha. Taane ammoo extraversion. Well, extraversion akka Carl Jung namicha jedhamudha yeroo jalqabaatiif kan itti fayyadame who believed that all people could be divided into two personality types. Carl Jung jedhutti namni kamu gosoota personality lamatti qoodamedha. Personality inni tokko extravertis warri ta'an warri ta'an jiru. Extrovert warri ta'an immoo jiru. Extravert amma jecha qubee takkamni extravert fi introvert extravert warri jennuun outgoing and sociable warra ta'an warra na argeedha yookaan immoo injiraanii warra duudaa dubbisan jedhama namoonni akkasii warra haasaa jaallatan namaan baay'ee walitti dhufuudha sociable kan ta'an namaan baay'ee kan maal jechuudha akkam jedhu namoota akkasii jechuudha bakka extravertis kan jedhu isaan high galmeessu achirratti high galmeessu. Namoonni tokko immoo na argii hin baay'isan attention argachuu hin barbaadan just ofiima isaanii wajjin haasa'u haasaan baay'isanii callisanii deemu kilaasii keessatti haasa'anii hiriyaan baay'isanii namoonni akkasii immoo introvert jennaan introvertis isaan immoo lesii galmeessu jechuudha asirratti. Baay'ee introvert jechuun anti sociabiliidha jechuu miti. Introvertii fi anti sociabiliin addaan introvertiin sirumaa yeroo gaariitti ta'utu jira. Introvertii amala introvertii namoonni qaban haasaan baay'isanii na argiin baay'isanii solitaryidha. Attentionii harkisuu hin barbaadanii just ofii isaanii wajjin haasa'u. Advantagein isaanii egaa ofii isaanii wajjin haasa'uuf yeroo argatu. Nama wajjin yeroo baay'ee hin fudhatan. Amma extravert warri ta'an yeroo mayyuu hin qaban. Haasaa jaallatu nama wajjin jireenya isaanii ofii wajjin yeroo haasa'an hin qaban yeroo sammuu isaanii wajjin mari'atan. Extravert warri ta'an lachan isaaniiyyuu gaarummaas badaas hamina siin qabu jechuudha. Agreeableness idha kan biraan agreeableness 5 big model keessa agreeableness immoo refers to the big emotional style of person who may be easy going jechuun namaaf namoonni yaadan injiranii namoonni ofirra darbanii namaaf yaadan friendly namoonni ta'an isaan high galmeessu amma asirratti la high galme pleasant namaaf friendly kan ta'an namaaf kan yaadan ofittoo warri ta'an immoo jiru crabby hard to get along with nama wajjin kan waliin galle jechuudha. Namoonni akkasii ammoo low galmeessu jechuudha. Low galmeessu isaan sunni. Kan biraa dhumarratti ilaallu neuroticismidha. Neuroticism ammoo refers to emotional stability or instability dha. Namoonni akkamitti ibsuun afaan Oromootiin. Namoonni tasgabbaa'oo ta'anii fi namoonni tokko immoo nacnaaca namoonni ta'an hin jiran namoota akkasiidha. People who are excessively worried namoonni baay'ee yaadda'an over anxious namoonni ta'an moody warri ta'an
high galmeessu jechuudha asirratti. Garmalee warra of dhiphisan. Teenshinaamoonni jiru miti isaan niwurootiizimii irratti olaanaa galmeessuu jechuudha. Warri low galmeessu immoo warra akkamiidha? Calm down warra ta'an, warra qabbanaa'oo, tasgabbaa'oo, warra suuta jedhan. Warra akkasii gadhaanaa galmeessu, low galmeessu. Amma kamtu gaariidha gaa. Namoota excessively warra of dhiphisan garmalee jechuudha. Isaan immoo warra namoota tasgabbaa'oo kanadha. Isaaf nafumaa murteessaa gaa. Kanaafuu personality theory of personality keessaa jechuudha humanistic theory of personality. Wayzoo mee ofii keessan of madaalaa kam irratti kam qabxii guddaa galmeessitu isin jechuun shanan kanniin keessaa jechuudha. Ooshinii keessaa kam irratti olaanaa galmeessitu isin dominant in your personality. Which trait is dominant in personality kee keessatti kam? Jechuun as keessatti niwurootiizimii irratti kam irratti ati nacnaacaa yoo taate kun niwurootiizimii irratti olaanaa galmeessiteetta jechuudha. Haasaan baay'iftu fa'aa yoo taate ammoo ekstraavarjiinii irratti maalidhaati? Introvertiidha low galmeessite. Nama baay'ee of eeggatu yoo taate kun asirratti maal galmeessiteetta? Nama baay'ee careful nama ta'e yoo taate high galmeessiteetta. Opinasii irratti nama beekumsaaf yeroo hunda beekumsaaf fiigu yoo taate high galmeessiteetta. Of madaale ofumaa keessanii of madaaluun gaariidha. Humanistic theory of personality. Kabajamoo maatii miidiyaa dirree barnootaa tiyooriin tokko humanistic theoryidha kan jedhamu akkasumatti tilmaamuu hin dandeessu. Tiyoorii akkamiidha? Humanistic theoryidha kan jedhamu. Tiyooriin tokko tiyoorii dandeettii namaatti amanu. Dhalli namaa unique creature akka ta'e, creative akka ta'e, dandeettii waa uumuu akka qabu. Dhalli namaa value worthy akka ta'e, gati jabeessa akka ta'e. Dhalli namaa rakkina isaa ofii isaatiin furachuu akka danda'u, rakkoo isaa ofii isaatiin furuu akka danda'u tiyoorii amanuudha. Humanistic theory'n jechuudha. Humanistoonnis waanuma kanaati kan isaan haasa'an. Dhalli namaa ofii isaatiin rakkoo isaa furachuu akka danda'u, dhalli namaa dandeettii addaa akka qabu, dandeettii sanatti fayyadamee immoo self actualization bira yookaan immoo bakka yaade ga'uu akka danda'u. Tiyoorii akkasitti amanuudha humanistic theory'n jechuudha. Kanaaf personality irrattis immoo humanistoonni maal akka jedhanidha jechuudha amma jalatti kan laallu. Keessumaa Carl Rogers fi Robert Maslow faanti maal akka jedhan jechuudha personality irratti. Isadha jechuudha kan laallu. Humanistic approaches to personality emphasize people's inherent goodness and their tendency to move toward higher levels of functioning jechuudha. Jechuunis dhalli namaa uumamuu isaatiin humanistic approach to personality kan isaan emphasize godhan maal irratti dhalli namaa uumamuu isaatiin gaarii akka ta'e, rational akka ta'e jechuudha. Gaarii akka ta'e. Dandeettii akka qabu. Higher level irra ga'uudhaaf jechuun bakka lafa yaade ga'uuf dandeettii akka qabu malee akka psychodynamic yookaan immoo psychoanalyticsiin akka jedhu dhalli namaa kan control ta'u maaliin miti unseen force yookaan unconsciousdhaan miti dhalli namaa control kan ta'u argatanii amma akka psychoanalyticitti maalidha dhalli namaa maaliin control ta'a jedhan san unseen force humnoota hin mul'anne keessa namaatti kan wal lolan yeroo hundumaa walitti bu'iinsa keessa kan jiraate id ego fi super ego humnoota hin mul'anne humnoota sadiin dhalli namaa control kan ta'u jedhu miti sireesaan psychodynamic yookaan immoo psychoanalytic approach jechuudha. Approach to personality jechuudha. Isaanis miti personality namaa determine kan godhu unseen force mitiidha amma akka humanistic theory personality. Akkasumas immoo trait miti. Stable trait miti. Trait dhaabbataa yeroo fi haala kam keessatti trait dhaabbataa ta'e tokkotu personality namaa murteessaadha miti akka trait approachitti. Isa miti jedhu humanistic theory personality warri deeggaran.
Kanaaf jara lamaanuu hin mormuu tiyoorii mataa isaanii dhiyeessuu jechuudha. Tiyoorii mataa isaanii lafa kaa'u. Kanaaf egaa amma humanistic theory of personalitiin maalidha? Consciousidha jechuudha. Dhalli namaa maalidha? Consciousidha. Akkasitti kan isaan amanan. Dhalli namaa dammaqaadha. Self motivated ability to change and improve. Along with people's unique creative impulse jechuunis dhalli namaa conscious kan ta'e. Amma akka psychodynamic yookaan psychoanalytic approachitti maal dhalli namaa karaa unconscious ta'een personalitiin kan uumamu utuu hin beekin jarri sun keessatti walloluurraan kan ka'e personalitiin uumamaadha mini. Akka kanatti garuu personality consciously personality uumuu hin dandeessaa dhagaan mala. Dandeettii addaa qabda. Ati uumama kaanirraa adda bineelda kaanirraa adda taatee uumamteetta. Unique creatureidha. Kanaaf dandeettii qabdu sanatti fayyadamtee bakka yaadden geessaadha. Self motivated ability qaba dhalli namaa. Jechuun ofumaa isaatii motivate of godhee yookaan immoo ofumaa isaa of kakaasee jechuudha. Ofiisaa of jijjiiruu hin danda'a. Ofiisaa of fooyyessuu hin danda'a. Akka sanatti amanu humanistic theory of personality jechuudha. Kanaaf personality kee ofumaa kee bocachuu hin dandeessaa dhabni karaa biraati. Just namummaa kee maal akka fakkaattu ofumaa keetii tolfachuu hin dandeessaadha. Itti ofumaa gidduun geessi. Garuu innate capability ni jira dandeettiin uumamaan kana siif eeyyame jechuudha waa ta'uudhaaf kan uumamni kan siif eeyyame jira. Innate capability kan jennuun. Jechuun uumamaan kan waa akka taatuuf kan siif eeyyame jira. Isa sana bira gahuudhaaf garuu maal striving maalitti amanu yookaan immoo akkamitti amanu Maslow fi Rogers jechuudha humanistoota jarri lechuu. Human beings are always striving to fulfill their innate capabilities and to become what their genetic potential will allow them to become. Genetic potential isaanii kan isaaniif eeyyame bira gahuudhaaf yeroo hundumaa maal godhu striving godhu. Striving jechuun dhama'uu yookaan immoo yeroo hundumaa waan sana ta'uudhaaf tattaafachuu jechuudha. Lafa yaadan gahuuf tattaafachuu. This striving for fulfillment jechuudha. Fulfillment yookaan self actualization jennaan isa sana. Fulfillment jechuun lafa yaadde gahu. Isa sana karaa biraatiin maal jennaan self actualizing tendency qaba dhalli namaa. Self actualizing tendency jechuun dandeettii lafa yaadde gahu. Yookaan immoo dandeettii abjuu ofii bira gahu. Goolii ofii bira gahu. Kanaaf dhalli namaa dandeettii akkasii qabaadha amma. An important tool in human self-actualization is the development of an image of oneself for the or the self-concept. Ishee kana develop gochuudha bakka. Self-concept kan jedhamtu kana jechuudha. Self-concept jechuun image of maal akka fakkaatan of argu of ilaaluu jechuudha. Of beeku. Amma self-awareness, self-esteem maal jennaan. Self knowledge faa jennaa miti. Inni zoni kan mataa isaa qaba. Self conceptiin garuu waan namni siin jedhu irratti hundoofte parentii maatii kee ta'uu danda'a, obboloonni kee ta'uu danda'a, warra wajjin hojjettu ta'uu danda'a, hiriyoota kee ta'uu danda'a, barsiisonni jechoota isaanii keessatti akkamittiin ibsamtaati yookaan immoo jechoota isaaniitiin akkamitti akka ibsamtu. Sanirraa kaateetu self concept jechuun egaa amma maal jechuudha ofii keetii of laalta jechuudha. Ani nama akkanaadha. Ani nama gaarraamiidha. Nama soba hin jaallannedha. Nama gaariidha fa'aa jetta jechuudha. Maal jechaa jirta amma self conceptii kee bara jirta jechuudha. Image ofii keetii. Image ofii keetii. Self conceptiin kan inni based ta'u egaa maal irratti akkuma isiniin jedhee on what people are told by others. Waan namoonni biraan sitti himaniin jechuudha. And how the sense of self is reflected in the words and actions of important people. Keessumaa namoota baay'ee barbaachisoo ta'an jireenya kee keessatti jechoota isaanii keessatti ati akkamitti akka ibsamtu jechoota isaaniitiin kan gocha isaaniitiin akkamitti akka ibsamtu akka maatii fa'aa hiriyoota kee firoota kee
isaaniin akkamitti ibsamtaati waan jedhu achirratti kan inni bees ta'u jechuudha self conceptiin. Well amma gaa achumaan immoo real selfii fi ideal selfii ilaalame maalidha garaagarummaan isaanii. Real selfiin actual characteristics, traits and abilities that form the basis of striving for self actualization jechuun dandeettii ofii keetii qabdu yookaan immoo waan taate jechuudha. Waan taatee argamuu dandeessu yookaan immoo dandeettii gara fuula duratti waa ta'uuf dandeettii qabdu dandeettii isa dhugaa. By the way real self fi ideal selfiin komponentii eenyuti? Self conceptiiti. Self conceptiin komponentii lamaan kana qaba. Kanaaf real selfiin waan taatee argamteedha. Ideal selfiin immoo waan ta'uuf yaaddu. Or would like to be waan ta'uu barbaaddu jechuudha. Yookaan immoo waan ta'uu qabdu wayin jiramin. Real selfiin garuu waan taatee argamte. Yookaan immoo gara fuula duraatis haa ta'u waa ta'uu yaaddamineeti lafa wayii ga'uu barbaadda. Fakkeenyaaf doktora ta'uu barbaadda ta'a. Abbaa seeraa abbaa murtii ta'uu barbaadda ta'a. Amma gaa abbaa murtii ta'uun yoo dhuguma siif eeyyame jechuudha genetic potential akkasii qabda yoo ta'e inni maalidha real selfii. Real selfii. Garuu akkasumatti yaaduma mindaa isaa fa'aa hawwite maaliidhaaf yoo ta'e kan hawwite ideal selfii. Yookaan immoo waan namni biraa siif hawwuufa. Namni akka taatuuf kan siif hawwu hin jiramin maatiin kee fakkeenyaaf doktora ta'e siin jedhu garuu ati waan biraatii kan dandeessistu maatii fiiziksii fa'aa dandeessati. The ideal self primarily comes from those important significant others in one's life, most often the parents. Argitanii ideal selfiin yeroo baay'ee isaa dhufa akkuma isin jedhe maatirraa. Maatiin kee akkati doktora taatu fa'aa hawwu. Sun ideal selfiidha. Ati achirraa fudhatta kaamma ideal selfii. Yookaan immoo maatiin kee doktora ta'uu si hawwu atis doktoraan taa'etta. Garuu dandeettiin kee innate jechuudha. Innate capability. Dandeettiin uumamaan qabdu garuu fiizistii fa'aa ta'uu danda'a. Yookaan immoo barsiisaa fa'aa. Ideal selfiin yeroo baay'ee isaa kan dhufu maatirraa warra si jaallatan. Isaan waan guddaa si hawwuu isaaniitti garuu dandeettiin kee isa miti. Kennaan kee isa miti jechuudha. Kennaa uumamaa waan jedhamu jira. Yeah, Rogers believes that when the real self and the ideal self are very close or similar to each other, people feel competent and capable. Rogers akka manutti yeroo real self fi ideal self yeroo walitti dhiyaatan namni maaltitti dhaga'ama namatti competent akka ta'e, gahaa akka ta'e, capable akka ta'e, dandeettii akka qabu, gahaa akka ta'etti dhaga'ama jechuudha. Mitiire yeroo baay'ee fakkeenyaaf isin jestaan adi amma abbaa seeraa ta'uun hawwa. Abbaa seeraa ta'uun hawwa haa jennu namni baay'een abbaa seeraa ta'uu sababii naaf hawwaniif jechuudha. Maatiin koo abbaa seeraa akkan ta'u hawwu. Firoonni koo abbaa seeraa akkan ta'u inni maalidha ideal selfii. Anis immoo achirraa ka'een amma abbaa seeraa ta'uu hawwe haa jennu gaa. Ideal selfii jechuudha. Garuu kan hin ta'e argame amma kan inni irra jiru barumsa seeraan barachaa irraa jenna. Amma ta'uuf itti dhiyaadheera laala. Real selfiin yookaan immoo ammatti kan inni irra jiru barataa seeraadha. Kanaaf walitti dhiyaateera. Amma gaa lafan yaade ga'uuf lafaaf juukoo ga'uuf self actualization or self fulfillment bira ga'uuf ga'eera jechuudha. Gisee kana yookaan yeroo kana maaltu natti dhagama jechuudha. Kompitantii kan ta'e nama gahaa kan ta'e sammuu kootti gammachuutu natti dhagahama jechuudha. Capable kan ta'e dandeettii kan qabu natti dhagahama jechuudha. Namoonni tokko fakkeenyaaf hakiima ta'uu hawwu. Garuu
fakkeenyaa fi maal taanee ergamanaa jennu hakiima ta'uu hawwuun isaanii sababii maatiin isaaniif hawwu firri isaaniif hawwuufaa ta'uu danda'a sun ideal selfie garuu amma real jechuudha kan isaan actually kan taanee ergaman barsiisaa keemistiriiti amma laala garaagarummaa fagootu gidduu isaanii jira jechuudha gaafa kana namoonni maal ta'u hin dhiphatu jechuudha anxiety neurotic behavior argisiisa jechuudha gaafa sana sammuu isaaniitti dhiphinatu itti dhaga'ama sababiin isaas lafa firri isaaniif yaada hin geenye lafa yaadan hin geenye jechuudha waan biraa ta'anii argaman when there is mismatch between the real and the ideal self anxiety and neurotic dhiphinnii fi jeequmsa sammuu jennaani isaanitti dhagahama jechuudha sammuun isaanii hin goolama yookaan immoo hin jeeqama jechuudha sababiin isaas garaagarummaa ideal selfii fi real selfii gidduu jirutu bal'ate ga'ama ilaalaa inni doktora ta'uu hawwee garuu kan ta'ee jiru barsiisaa keemistiriiti yoo ta'e garaagarummaa bal'aatu gidduu kana jiru asitti real selfiin hin jiru ideal selfiin hin jiru yaa ideal selfii iddoo kana geenyu asitti ideal selfiin hin jira lafa isaan ga'uu barbaadan iddoo kana immoo real selfiitu jira amma kan irra jiran jechuudha akkuma itti dhiyaachaa deemtuun maal ta'a deemtam yoo walitti dhiyaatan jarri kun jechuudha iddoo kana yoo geesse fakkeenya afaanii abbaa seeraa ta'uu hawwe amma reef gargaara abbaa murtii gaafan ta'u walitti dhiyaateera laala gaafan achi ga'ee self actualization koo bira ga'ee jenna gaafan isa ga'e gaafan real selfii bira gaafin ga'e real selfii yookaan immoo lafa self fulfillment bira gaafin ga'e jechuudha gaafin abjuu koo bira ga'e well conditional and unconditional positive regard ilaalla asirratti xumuru geenye jirra na hordofaa isayyuu kan dhahine conditional and unconditional positive regard jechuun yeroo waa tokko positive regard dha amma kan laallo jalatti positive regard lamatu jira jechuudha tokko conditional positive regard dha lamaffaan immoo unconditional positive regard dha jechuun fakkeenyaaf Rogers akka jedhutti positive regard akkamitti ibsa warmth affection love and respect that comes from the significant one jechuun warra si jaallatanirra kabaja jaalala ati argattu significant maatii kee ta'uu danda'a friend hiriyoota kee ta'uu danda'a naaf isaan irraa kabaja ati argattu jechuudha sababii waa taatee argamteef yoo ta'e conditionally jenna akkasumattiin conditionii yookaan haala tokko malee si jaallatu jaalala sitti argisu yoo ta'e unconditional positive regard jennaan egaa positive regardin akkas jechuudha akkam jaalala ati kabaja ati namoota sitti dhiyoo jiran namoota significant people kan ta'an keessumaa maatii kee hiriyoota kee abbaa haadha manaa kee abbaa manaa kee ta'uu danda'a isaan irraa jaalalaaf kabaja argattu akkas jechuudha positive regardin amma gaa positive regard is vital to people's ability to cope with that stress and the strive to achieve self actualization bira ga'uudha positive regardin baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati lafa yaadda ga'uudhaaf Rogers believed that unconditioned positive regard amma positive regard lamatu jiraanne conditional unconditional akka Rogers jedhutti unconditional positive regarding love affection and respect with no strings attached is necessary for people be able to explore fully all that they can achieve and become jechuudha taatus ta'uu baattus akkasumattiin haalduree tokko malee jaalalaaf kabaja sitti argisiisu yoo ta'e namoonni eenyu maatiin kee firendiin kee hiriyoonni kee faanti fakkeenyaaf doktora ta'uu si hafawwaniiru jarri kun amma gaafa kan isaan si jaallatan jaalala kan sitti argisiisan kabaja kan sitti argisiisan gaafa ati doktora taate positive regard kan sitti argisiisan
conditionally and isa sana sorry conditionally dhanni no strings attached yoo ta'e inni kun unconditionally dha. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee maatii maazariidha kanarratti kan caqafamu yookaan immoo waaqayyo qofadha. Haala tokko haaldurii tokko malee akkasumatti positive regard kan sitti argisiisu. Milkaa'is milkaa'us baadhu. Si jaallatu bakka yeroo hundumaa sitti gammadu sitti boqotu jechuudha. Jaalala sitti argisiisu si kabaju jechuudha. Unconditionally haaldurii tokko malee. Faallaa kana ammoo conditional positive regard kan jennuun yoo ati milkoofte qofa. Haaldurii tokko kan siif kaan jechuudha. Unfortunately, some parents, spouses, and friends give conditional positive regard. Maatiin kee hiriyaan gaa'elaa kee ta'uu danda'a. Akkasuma hiriyoonni kee positive regard conditional kan ta'e sitti argisiisu yeroo tokko tokko. Conditional positive regard jechuun depend on what? Seem to be depend on doing what those people want. Waan isaan barbaadan yoo taate argamte yookaan yoo raawwatte. Fakkeenyaaf akkam siin jedhe fakkeenya keenya keessatti doktora ta'uudha kan isaan siif hawwan yoo ta'e ati garuu hin taane yoo ta'e conditional positive regard sitti argisiisaa jiru sin jaallatan. Kan isaan si jaallatan gaafa ati doktora taateedha. Gaafa wanta isaan barbaadan san taateef ergamte si jaallatu yoo ta'e conditional positive regard sitti argisiisaa jiru jechuudha. Sababii kanaaf amma maaliif kana kaafne beektu? Viitaaliidha baay'ee barbaachisaadha positive regarding kun. Namoonni tokko tokko self actualization yookaan immoo lafa yaadan ga'uudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Positive regarding isaan maatii isaanirraa hiriyoota isaanirraa argatan. Fakkeenyaan ilaallaa asii gaditti rakkoo hin qabu. Although self-actualization and to be fully functioning are highly related concepts, there are some subtle difference jechuun garaagarummaa xiqqoo jechuudha. Garaagarummaa xiqqoo hin qabu. Eenyufeen self-actualization jechuudha. Fi fully functioning kan jennu fi self-actualization gidduu garaagarummaatu jira. Akka Maslow jedhutti self-actualization jechuun maal jechuudha? A goal that people are always striving to reach. Kaayyoo lafa yaadan ga'u yeroo hundumaa dhalli namaa lafa yaada ga'uudhaaf kan dhama'u jechuudha. Isa sana self actualization jedhaan Maslow Robert Maslow isa akkasiitiin self actualization jedhaan gooliidha yookaan immoo kaayyoo wayiidha. Kaayyoo akkamii lafa yaadan ga'u. Functioning immoo yookaan immoo fully functioning kan jennuun Rogers akka jedhutti only a person who is fully functioning is capable of reaching the goal of self actualization. Fully functioning jechuun dandeettii qabu hundumaa fayyadamee jechuudha. Daala amma self actualization bira ga'uudhaaf maal nu barbaachisa jechuudha. Fully functioning nu barbaachisa. Dandeettii qabnu hundumaatti gargaaramne. To be fully functioning is necessary step in the process of self-actualization. Self-actualization bira ga'uudhaaf fully functioning dandeettii qabnu hundumaatti gargaaramuudha qabaanna jechuudha. Dhamaa'uu qabaanna hamma dandeenye akka jechuudha. Fully functioning akka sanadha jechuudha. Kanaaf processiidha jechuudha fully functioning kun immoo gooliidha. Garaagarummaan isaanii kana. Maslow listed several people that he considered to be self-actualized people. Namoonni lafa yaada isaanii ga'anii jira jedhee yaada Maslow. Fakkeenyaaf Albert Einstein self actualization bira ga'eera jedhee amana. Singeessanitti baay'ee self actualization bira. Namni baay'een hin geenye. Amma namni baay'een self actualization bira hin geenye jedhanii amanu. Ganaadhaan hin geenye ammayyuu jedhu. Utuma self actualization bira hin ga'in du'u namoonni baay'een. Maslow garuu fakkeenya hin fudhata namoota self actualization isaanii bira ga'anii jiru. Waan ta'uuf yaadan ta'anii argamanii jiru. Goolii isaanii bira ga'anii jiru jedhee namoonni aman kan akka Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Eleanor Roosevelt, Nelson Mandela kanneen in caqasa jechuudha. Maslow akka fakkeenyaatti fudhata. Jara kana jechuun lafa yaadan jara ga'anii. Self actualization bira warra ga'aniidha. Maal fayyadamanii? Fully functioning fayyadamanii.
tutorialii keenya har'aa tungoo labiin dura waa'ee conditional and unconditional positive regard irratti fakkeenya isiniif laadhu fakkeenya tokko isiniif laadha moojila keessan irraas fakkeenya biraatti dabalachuu hin dandeessu yoo barbaaddan. Positive regard is vital to people's ability to cope with stress and to strive to achieve self-actualization jennee jirra. Positive regardin namoonni akka dhiphina dandamatan yookaan immoo lafa yaadan ga'uuf akka tattaafatan akka dhama'an gochuu keessatti gahee guddaa qaba, shoora guddaa taphata. Mee namoota lama fakkeenyaa fudhannu Caalaa fi Caaltuu haa jennu. Maatiin Caalaa akka hakiima ta'uu barbaadu. Hakiima ta'uu qabda. Sababiin isaas mucaa keenya baay'ee si jaallanna. Mucaa tokkichadhaati nuuf. Hakiima nuuf ta'uu qabda. Ittiin jedhanii jiru maatiin Caalaa. Maal godhanii jiru karaa biraatiin positive regard argisiisaa jiru. Positive regard akkamii conditional kan ta'e yookaan immoo haala irratti kan hundaa'e jechuudha. Haala akkamii yoo inni hakiima ta'edha kan isaan isaaf jaallatan yookaan sirriitti isa jaallatan isa kabajan yoo inni hakiima ta'edha jechuudha. Kanaaf amma Caalaan yeroo hundumaa stressii keessa jiraata jechuudha. Iyyaadda. Sababiin isaas ituu hakiima ta'uu baate jaalala maatii isaa akka dhabu shakka. Kabajaa maatii isaa akka dhabu iyyaadda jechuudha. Kanaaf stressii yookaan dhiphina keessa jiraata, sodaachaa jiraata jechuudha. Keessumaa waan akka baayoloojii fa'aa hin danda'u yoo ta'e self actualization bira ga'uudhaaf baay'ee isa rakkisa waan ta'eef yookaan lafa yaada ga'uudhaaf jechuudha. Jechuunis real selfii bira ga'u baay'ee waan sodaatuuf dhiphina keessa jiraata. Caaltuun ammoo maatiin ishee maalitti argisiisanii jiru haa jennu unconditional positive regard argisiisanii jiru. Jechuunis calumatti hin jedhan. Yoo isheen garuu just chemistry barsiistuu chemistry ta'uu barbaaddi haa jennu Caaltuun. Kan ammoo caluma jettee mini dandeettii chemistry qabdi, chemistry sirriitti jaallattiin hojjettis. Kanaaf gaafa tokko barsiistuu chemistry akka taatu ofitti amantii in hojjetti Caaltuun jechuudha. Maatiin isheen garuu maatiin Caaltuu jechuudha calumatti hin jedhu. Just yoo barsiistuu chemistry soo taate feetu hakiima feetu haadha seeraa yoo taate hinuma ishee jaallatu jechuudha, hinuma ishee kabaju. Karaa biraa maal gochaa jiran jechuudha unconditional positive regard argisiisaa jiru jechuudha. Sababa irratti kan hin hundoofne jaalala kabaja itti argisiisaa jiru sababa irratti kan hin hundoofne. Amma namoota kana lamaan keessa kamtu self actualization irra ga'ame? Caalaa moo Caaltuu? Caaltuu jettan deebiin keessa sirriidha. Sababni isaas Caaltuun gammachuudhaan kan isheen barattu. Mul'atuma keessa ishee waan jiru hin jiraamini kennaa yookaan barsiistuu chemistry akka taatu of amansiifteetti kennaa isaas qabdi barumsa isaas hin dandeessi waan ta'eef kennaa uumamaa jechuudha. Strive gooti jechuudha self actualization bira ga'uuf lafa yaadde ga'uuf jechuudha. Maatiin ishee just maatiin koo na jibbu kan na jaallatu waan jedhu sodaa hin qabdu jechuudha. Sababiin isaas maatiin ishee fedhii isheetti ishee laatanii jiru waan ta'eef akka barbaadde waan barbaadde akka taatuuf jechuudha. Kanaaf positive regardin baay'ee murteessaadha jechuudha. Namni tokko dhiphina wajjin yookaan ammoo lafa yaade ga'uuf akka tattaafatu gochuu keessatti yookaan ammoo dhiphachuu fi dhiphachuu dhiisuu keessatti baay'ee murteessaadha jechuudha. Kabajamoo maatii miidiyaa dirree barnootaa tuutoriyaaliin keenya chapter 6 irratti kan laalle walumaa galli isaa kana fakkaata. Chapter 6 jalatti kan laalle waa'ee personalitiiti. Hiika personality laalle personality jechuun nama kamuu nama kaan irraa adda kan godhudha jennee achiin theory of personality laalle psychoanalytic theory of personality yookaan immoo psychodynamic theory of personality jalatti personality nama tokko maaltu determine godha jennee kaanee personality nama tokko determine kan godhu interaction yookaan immoo hariiroo ego fi super ego gidduutti uumamu unseen force kan ta'e keessa namaa kan jiru unconscious kan ta'e jechuudha. Isatu personality namaa determine godha jedhu warri psychoanalytic proponentoonni isaa jechuudha. Karaa biraa immoo lammaffaa theory lammaffaa laallee turre trait theory kan jedhamu akka trait theory of personality tammo personality namaa tokko determine gochuu kan danda'u trait waan jedhamudha. Treitiin ammoo yeroo kamuu dhaabbata kan ta'e relatively jechuudha haala kamuu keessatti dhaabbata kan ta'e isadha jedhu akka theory sadaffaa irra laalletti immoo humanistic theory personality nama tokko determine gochuu kan danda'u abbichuma mataa isaati. Sababiin isaas dhalli namaa dandeettii
yookaan immoo dandeettii addaa qaba rakkoo isaa ofiin furachuu danda'a. Personality isaas ofii bocachuu hin danda'a ofumaa isaa self motivated dha conscious dha waan ta'eef kan jedhudha jechuudha. Walumaa galatti isaa chapter 6 akka kanatti ilaalle xumurree jirra. Chapter 7 jalatti kan ilaallu waa'ee disorderii fa'aadha. Amma yoonaatti waan nafaanfataniif baay'een siin jaalladha. Tuutoriyaaliin keenya ittuma fufaa jechuudha. Miidiyaa dirree barnootaa faaraa warri taatan immoo subscribe gochuudha. Maatii keenyatti dabalama. Uliyaad Baratichaan ture karaa telegiraamaas immoo join gochuudhaan miidiyaa dirree barnootaa karaa sanas nu hordofuu hin dandeessu. Nagaan naa tura.